واحد دكتور أبي الروا جتشو بربادة سندرة والله وبالله يعني فارسي بولامتي كابيني تكان اللي هدنو تكان اللي هنقبو هم بيكولي أك جراتا تقوت هم أرجر رادو بتشو بربادة دكتور أبي أحمد بيتين تنكيست لولي ميكو أسوجرو واحد دو هجتات نينجرا أكو بيات أسديبي أكبالي تأموتو هم أجائبات أمني بالي يكوني نياتشسو مالي نياتين بيكو جران bareechisuu malee ofii bareedeen beeku mootummoota kamuu keessa kennuu malee isaaf kennameen beeku isaaf waa hojjetameetiniin hin beeku ummanni baalee kun sila yeroo hedduu ispaaltiin agarre isin takkaa jettan wallaahi ummanni ispaaltiin agarre yoo isin karaa Finfinnee wata deemu arge malee ispaaltiin agarre hin beeku irra ispaaltii isin amma agaafraan dalagamee waa beebu'e ka asii dallumannaan dalagamaatiin jiru ka soohumar ka dalagame ka isin karaa gaasaraa ka itti jiramu argeen beeku ummanni ummata mootummaa isarraa waa fudhatu malee mootummaa isaaf waa kennu ummanni argeen beeku kanaaf Dr. Abiy Ahmad wanni inni dalage waa guddaadha jara nagammoojjii baalee kana keessatti waan addaati wanni dalagame sawweena kana yoo dhayxe jallisii addaa kaagam gahu akkasitti qaban ummanni barana irraa dhugaatiin hin bahe raayituu keessatti akkas dallumannaa kanaan akkas ummata kanaaf waa godhe wanni ummanni gammaduuf wayta dhugaa agarre yoo dubbanne faarsee bulaan jedhina wallahi faarsee bulaa miti an hidhannoo takka waan hin qabneef jechuu nama tokkoon ammas waan isin ajaa'ibsiisu keessaa dheengadda dhufe keessa Dr. Abiy Ahmad abbaa duulaa Junaydii Saaddoo qabatee dhufe ummanni kunillee ummata biyya tanarraa ifaajee qabu Junaydii Saaddoo yuunivarsiitiin Maddawalaa sababa isaa gad dhaabate hospitaalli roobee kuni akkas ispaaltiin maan Finfinnee geessu kuni sababa isaati waan isin jalqabdan anillee hin dhaabne galmaan gahaatiniin jira jechuu akka waan itti mul'isuuf fideeti waan guddaa hojjetaatiniin jira jechuu osoo akka inni gubbarraa biyya guddisuuf yaadu kanatti warri jalaa ka barcumarra taa'u haga ka qabaleetiin gahutti itti yaadee hojjete biyyiin jijjiiramti garuu ka jalaa kuni miila si jalaa dhahaa beeke angotti fayyadamee si awwaala ka jalaa kun angotti fayyadamee si awwaala uffata seeraa godhateetiniin haaluu dhuunfaa isaa sitti bahuuf ta'a dhiisaa yaada akkasii dhiisaa keessaa kaa barcumaan an irra taa'aatiniin jiru ka hawaasaati jedhiiti itti yaadii hawaasaaf hojjedhu gaafas biyyiin guddatti gaafas biyyiin mul'atti kanaaf Dr. Abiy Ahmad waan dalage kana irratti galatoomu jechuu ni barbaade waan hafe waan sirraahuu qabu ammootu itti yaaddawi waan hawaasa sitti mufachiifne hojjedhu jechuu ni barbaade maaliif jennaaniin bara rabbi man way rabbi namatti hajama la in shakartum la azidannakum jedha rabbi waan isiniif godhe irratti yoo na galatoomfattan jedha rabbi bar isiniif dabalaa jedha rakkinna ammootu sitti uumame irratti obsisiin jedha rabbi illee isinii galaami waan tole kanaan alatti kabade hin jiru jechaa fi miti isinii galaami kabade hin jiru jechaa fi miti ka agarre kana irratti galata galfanne